warri oppodiyoodha wallollaan dhugaa jirtu himan achi keessa tirfi guddaa baafanna nuti dhugaan jiru jaalatus jibbus har'a bakka bu'aa mana maree Itoophiyaa yookiin paarlaamaa bakka bu'aa caffee jedhama namtichi hangaasaa jedhamu sun maqaa qaba mootummaa keessatti kanumatu biyya bulchuu jira uuma akkanaatu hundi isaaniitu isatu ragaa bahee akka kaarrayyuu nama 16 jilbiiffachiisanii abbootii gadaa akka ajjeesan waan akkanaa dhugaa walitti himna namoota maqaa hanganaa qaban jilbiiffachiisanii ajjeesuun yeroo minilikii asitti hedduu mul'anne sanuma jechuun gara jabeenya san dalagadhaa jedha warri minilik asirratti nuti zamachaa minilik jedhan andirgaachoo xiggee maallee maal jedhe akkam jedhe gara jabeenya amaarummaadha gara jabeenya Itoophiyummaadha irratti agarsiisuu qabnaa jedhe gara jabeenyi suni kana afaan oromootti haasaanii abbaa gadaa warra gadaa gadi taa'ee halkan maalummaa biyya isaaniitiif nama dhibbaan lakkaa'amu keessa nama 39 hanga 40 fuudhanii kaan keessa ajjeese warra hafe santu kaan akka du'e hime shaneedhaa jedha isaan kana galateeffataan jiru nuyi agaa viidiyoo isaanii asirratti laxxafu laa kaleessa oppodiyoon bara meeqa nu bushite nu qaxaqatte kan diiggatte kan mootummaan kufe gargaarsuma oppodiyoo makkanaa sanaatiin irratti gargaaru sheer godhaati waan walii dubbannutu jira asirratti namni karaatti sheenuu jalqabeera alhamdulillah karaatti sheenamuu jalqabeera sheer godha karaa gaariitti sheenuu jalqabneerra karaan gaariin namuuhu asii fi asi mil'atuu fi gandaa fi lagaan wal qooduu dhiise yeroon oromoon yookiin dhumaatii yookiin bilisa dhumaa bilisummaa dhumaa irra gahu amma jaalattanis jibbitanis yeroo ijoolleen keessan hundi karaan hunduu cufame jedhee bosonatti sheenee agartanii gaafa murate namni agartanii qawwee caccabaasaan jedhasaniin akka dishkaa higu agartanii laandi kureezarii biliyoonatti lakkaa'amu tokko lama miti bara 10 oli guyyaan tokkotti laandi kureezar tokko meeqaan bitama beektu shaas jettee arabni biyya kanatti riyaala saudii 100 fi walakkaa biraan bitama tokkichi saadha yeroo biyya kanatti biyya kanarra akka jedhama akkas singoote waraanaaf hedduu murteessaadha konkolaatonni akkasii yeroo kanatti yeroo gabrummaa jalaa baanu yeroo kana waan har'a nurra gahe jalatti kufneeti zammanee kaaseetii fi koneleel manno dammaqee mozowden nuuf rahmateeti biyya keenya irratti hafna jettanii akka iyyaan abaddan haa gubatu mannis haa gubatu kan citaas kan qorqorroos imboon nes teessee 304 jaartes imboon qorqorroo ola ilmaan gafaa dhabdeen jirtuuti obboleessaan gafaa dhabdeen jirtu yoo ati hin dhabin ollaan kee dhabeera ani hin dhabne hiriyaan kiyya dhabeera ani hin dhabne kaan dhabeera ati hin dhabne ani dhabeen jira dubbiin dubbii dhiigaati mana tokkorraa ilmaan sadi bakka too har'aa haasa'u jiru kana mana tokkorraa ilmaan sadi hammam akka dhukkubeeru abbaa ilmaan sadi haadha hammam akka dhukkubuutti qabiilaali gadura kanatu nurratti hame dubbiin dubbii cooraati miti ilmaan sadi halkan tokko gadi baafamanii harka duubatti hidhamanii ajjeefamuun yookiin nuti harka sanitti hin kenninu jedhanii adda addatti kufanii kuffisanii dhumuun dubbii laaftuu dubbii madaala mana citaatii fi mana qorqorrootiin madaalamtu mootummaa lollaan mootummaan kan beeknu nuti addunyaa hunda keessatti yeroo gareen tokko mootummaa lola garee masal lola yoo danda'e uummata of jala hiriirsa uummata waliin lola gaafa safuu badu immoo yoo uummata of jala hiriirsuu hin dandeenye humna qabutti faayidamee garee isa lolee lola wanni oromiyaa irratti hamuu jirus karaa noonnoo salaalee karaa shawaa bahaa miti shawaan bahaa karrayyuudha wallaggaa bahaa bakka ganaa adda bilisummaa oromoon gahin milishaa gondorii fi gojjaamirraa eebbifamtee sanaxaltee deemtetu oromoo gandarraa gubee gandarraa arihaa jira biyya san biyya amaaraa godhuudhaaf faallaan isaa sanuma waan dubbatuun jaalanne hamma har'aa wallahi takkaahuu sabni kanaa saba kanaa balleessuuf jedhee dubbatuun jaaladhu garuu ija keenyaan argaatii garirraa morminu jiru sanumatti hamaa jira oromoo walloo irratti hayyuuntiin har'a san qallee fi dhiirri guutuun baqatee kaan biyya namaa diimee kaan bosona jira sinif galee ganda guutuu ibiddatti qabanii gubuun har'a maalii barbaachise
Siniif gale maaliif barbaachise? Kaayyoon gandi gubatee baqadhaa deemaa asii jedhamuuf maali? Gandi kun ganda guddaadha. Sanii gadi gaangahaa haroo ciisa girjoo maal warra jedhamantu jira. Walakkaa gandaati bakki kun. Uranee salaamaa jechuun ganda hedduudha. Bulchiinsa tokko haa ta'u malee hedduudha. Gandoota hanga 20 sanii ol ta'uu danda'u. Hanga magaalaa Booraa. Dawwee jechuun nusiin tokko isaan. Maalifiini isaan kana biyya akka bahan isaan kana bichaa miti bara amma kanaasaa jirru isaan kana malee warri biraas ganaatti fufa. Ati nama kan kee bosona sheeneehi ati immoonni hafte ganaa isaan deeggartaa gaafa isaan du'an boo'uu turte gaafa isaan akkas jedhan gungumuu turte sin jedhame ganaa si kaama siittis wanni tahamuu jiru har'as kana. Ani nama bosona sheenee qawweedhaan mootummaa lolee kaan lolee warra sheenee kana keessa gurmeessa Said Muhammad Umar warra gandi kun gubate keessa seehin argaa jira amma asirratti. Siifaan kennaa maskootiidhaa kottume ragaa hanga ta'e tokko. Nu hundinuu dawweedha ni birlata. Mana kiyyarra bakka manitti gubatu ni mul'ata ni beeka. Garuu ragaadha yookiin mana kan keettu gubateera har'a gandoota maqaa dha'uun warra keessaa tokkosi. Maal fakkaata mana ganda walii qabanii gubuu maal fakkaata? Akkami yaadi istiraateejiin isaa maali? Gabaabamatti faannootu kana godhaa jira abbaan mirga kana kenne immoo Abiy Ahmed. Shiftaatti gadhiiftanii waggaa shiftaatti gadhiifamu ateessa turte. Jecha taayee danda'ate kun. Uummata shaneen akka fixxe beekna shanee isaan kamii malee shanee mootummaa jira. Siniif galee shaneen inni bosona sheenee halkanii guyyaan jiraan nyaatee lafarra deemuu jiru. Sara uummatatti ajjeesuun qabu uummata kana ajjeeftee uummata isa fixe ammaan duraa wayii. Shanee isin jaartantu jira shanee jettanii moggaafattan. Si jammar shanee wanni jedhamu hin beeknuuti. Adda bilisummaa Oromoo beekne bara meeqaaf kan lafeen itti cabe. Dhugaan isaanii garuu utuma isaanii hin falmatin maaliif hin falmanne maaliif miidiyaa dhaabanii uummanni kun nuti uummata nagaan ajjeefne hin jenne ka jedhu turre. Rabbiin samii isaa buusu dachii haa baasu diinuun keessaa baasee nuumaata ajjeese. Shaneen hin ajjeefne warra jedhee ragaa bahuuf Rabbiin fuudhetti kenne. Bakka bu'aa paarlaamaa mootummaa ministeera nagayaa Itoophiyaa. Akka federaalaatti ministeera nagayaati. Deetaa taayee danda'a. Shaneen nutu ajjeese mootummaatu ajjeese. Eessachi qabdee abaluu ajjeese mootummaan isinu. Kaarrayyuu nutu ajjeese jedhee ragaa bahe. Tokkoffaa kun tuffiidha. Mootummaa irra jirru namoota gadaa jechuun mootummaa mataan isaa. Gadaa ajjeesu jechuun Oromoo miliyoona meeqa ajjeesudha. Miti yeroo kana ragaa bahan jarri kun waa lama dubbataa jiran. Takkaan gowwaadha anillee akkasittiin isaan yaada. Gowwaadha akka wanni kun mootummaa isaanii tanaa jigsuun beekanii dubbataa jiran. Lama mootummaan jiguu yookiin arihamuudhaaf fagoo waan hin jirreef dhugaa jirtu duu maqaa kana qabnu himna jedhaniiti hima. Siniif galee wanni hangana gahu kun akka mootummaa sana jigsu beekan. Yookiin gowwaa jarri mardaasaa maallooti ilma mardaasaa moo eenyu namtichi komishiinarii poolisiidha. Kanuma faa mootummaa irraa buufnee laa akkasii dubbiin. Maali bichaasaadha hammaan dura nama deemaa ta'e abbaa gadaa ajjeesaa jechuu ture. Aangoo makee dalagaa ture min. Dalagi jedhameen jennaan. Gara jabeenya jedha guyyaan sanitti gara jabeenya amaarummaa faayidamuu qabnaa jedhaan dirgaachoo xiggeeti moo eenyudha. Gara jabeenya Itoophiyummaa dalagatuu qabna kana booda akka garaan laafne jedhe. Tigreen haadhishii daffaramtee niitiin daffaramtee harkan bahadha jettee achirraa gadi mataa galte dhiira harkatti kennante hin ajjeefne. Dhiira qawweedhaan nama meeqa fixeeru. Dishkaa harkaa fuuteetuma qabdee badaabboo nyaachisuu jirti. Abbaa gadaa bakka inni marii taa'ee waan barbaade yoo jedhe hidhuun hidhuu jiru ajjeesuu maaltu fide. Jarri kun baduu qaba isa jedhu Oromoon baduu qaba. Sabboonummaan bakka jiru ajjeesaa balleessaa isa jedhutu ergaat itti kennameera. Poolisiin tokko nama hanganaa nama maqaa hanganaa qabu. Gadi jilbiifadhu sin ajjeesaan jedhu diiduma abaddan ajjeesaa jedhameeraan. Ummati kaarrayyoo ofuu sodaattee balaa buuti. Akka nuyi ajjeefne ni beekan. Nuyi shanee jennee irra dabarsina addunyaa biraatii fi ishiin garuu eeganaan sodaattiin jilbiifatti. Poolisiin dhuftee na fuunannaa ajjeefti jettee sodaattee qawwee nu kenniti. Jedhaniiti kan godhan. Akka ishiin sodaanne argan garuu. Baga.
اوكي بقى ركون نجرو قافي بقى سنجن المرفع كنافوه هرس بروس ونن هاسوكنو ونجدو جرو كا أماتي هنجته هكين أمون هولو قافا وانا كسيتي كار قرو جلبي فني أكا جلبي فني هنافنو أكتي لا جدو جنازة سانيتي أكتي أول قبني قاف تقوتي أول بانو ندفع أماتين هرّا من أماجر ولا الرتي أماتين هرّا هادي منا تيسيل مكي يجنا هيد أقد دي فما يسدي أنا قافت لاجت إندو إيه بكتها في ورا بسنيا تاجرو أكلت لفت نفتو إيه جالت نس بتنس هرّا ورّي كنا بكبو ودن ده ورّ مكوي كبته بسونيرو ورّ مكوي كبته نللو جدي لفاكيرو ورّ بو نور رئيس إيه سر رجال كبه أسمر رجال كبه ورّا شغولي تبو chana تيار كتان كنا بربا چپتنس إيرا جتشون هرّا كاني مال قد شوك أبنا ورّ جتا إني على جرتن توكو سغالي تاتا لما ولي جارتي مالكان غرغارتا سديه يادان غرغارتا أفوري دين ساتلتا ونت غوتو هدو تجرو فرق أبدا كابيني وان شنغو دوكاتا كوبا قبتا كوني مو فايدة هدو قب أولا غافا ساسان قلي رتي لولا هنگسي سنگ گيسن دوي رتي ويادتن بورمتي گيسوف ديما كرانا ما أفوري مو سديهتي نتلو في بورو لولوف ديما سجد نما والكي سجد بورو جارسي لولو ديمتي بوتي بيا ربات استعمال كوبا قبضنا نشوف كيسمبر جاري لولوف ديماني أو في جنو رجل أمني بالآن واسن فراتون دندي guyyasan dhumaatiin tahee fi dhiironni harka jara kanaa bu'an mootummaa sihanii kanatu uumame jechuudha. Dhumaatiitu uumame namni guyyaasan qabame. Inoof olle. Faayidaan san jechuudha achi keessaa nama qabaatuun faayidaa ati qabdu kan waan godhuu dandeessu maal akka godhuuf deeman. Gandoota har'a gubatuun itti faradamee dhaqanii guban kana oduu kaleessa kasaan gubu ka'an achi maltiin tokko sii hime faayidaan isaa maali waan qabdu keessaa baafatta dingata akka sirriitti guban yoo xiqqaate waan nyaattu keessaa baafatta hajoollee maafi nadhoonuu haa ta'u baafatanii faayidaan sanu yookiin humna kan kee duratti kuftee kuffifta akkatti kuffiftu beekta. Jaalattanis jibbitanis har'a warri caalu warra mana ofii fuula duratti kufee kuffisee dhiirri akka dhiiraatti bosona sheenee ofirraa lolee manisaa haa gubatu. Qabeenyi isaa haa barbadaa'u. Maatiin isaa haa roorrifamu waliin. Inni qabamee deemamee ajjeefamee gaara kaarriphoo ciisaa maatiin roorrifamuu ooleere. Bosona jira gaaf tokko dhufee dhiiga keenya baasa jettee ijoolleen baabaan kiyya bosona jira. Gaaf tokko dhufee daaraashii godha jettee hamileen teessi ishiinillee. Dhugaa jirtu walitti himna. Kanaafuu dhumaatiin Oromoo har'a dhumaa jiru boruuf faayidaa qaba. In dhumnu lakkii harka kenninaa warri jettan warri ammaan dura minilikitti harka kennate warri ammaan dura minilik jala kufee nuti abbaa kiristinnaa si godhanna jedhe maal akka ta'ee fi eessa akka jiru har'a irra guddeessi warri dhiiga keenya dhangalaasu jiru isaan jaalattanis jibbitanis. Warri dhiiga keenya dhangalaasu jiru ka afaan jaraa haasa'urraa kan hamma isa afaan keenya haasa'u sani har'a. Warra amaarummaa as keessatti fudhate. Amaarummaan sabummaa intimaa'ii warra Gondorii fi Gojjaam ta'uuti miti. Minilikis Oromoo jedhamee hamata. Mangistuu Hayilamaaraamis isaanuma. Haayile Sillaaseen Sakakayyuu maaliin isaanuma. Rakkoo dhiigaatiin miti. Rakkoo ayidooloojiiti. Rakkoo amantiiti. As keessaa biddeen garaaf jiraatu takka nuti garee sanii nuti garee warra minilikii. Nuti garee warra akkasiiti jedhanii amanan. Har'a maqaan minilik isaanii dhahamee footoon isaadhaaf taabooti kaahamee fi taabooti maqaa minilikiin ijaarame minilik du'eera taabootu ijaarame. Taaboota jechuun waan tokko nama du'e tokko bakka buufatee warra kiristaanaa ijaarrate miti. Malee wayii ruhii qabaa mukni. Dhiifama naa godhaati waa'ee amantaa keessan arrabsuuf miti. Akkuma sani minilikiin du'an jira kan hojjaanii taaboota isaa ijaaranii beekta mangistii kaahanii asii fi asirratti barreeffatanii zamachaa minilik jedhanii kaan. Minilik zaareem nugus nunu jechaa jiran.
namni har'a zamachaa tana keessatti hirmaatu guutuun warruma akkuma kaleessaa Minilik abbaa Kiristinnaa keenya jedhee Oromoo irratti duuleessan akkuma sani wanni lama jirtu. Gara jabeenyummaan har'arraa faayidamuu qabdi jedhee Shawaa irratti Dabra Birhaan Mo'isaa irratti kan dhaadan torbaanuma isaan keessaa abbootii gadaa Karrayyuu kan ajjeefaman. Gara jabeenyummaan achumarraa jalqabamee ilmaan walloodhaa manaa guurramanii ajjeefamu jalmara. Gara jabeenyummaa abi bitatuus hin barbaachisu. Warra Oromoon akka dhumu yaada qabu qopha mana hidhaati Muzammanee Kaasa eenyumaallee maallee Zawudee jeneraalota Mangistuu Hayilamaariyaam kan akka Camadaa fa'aa baasanii maal godhan? Dirree waraanaa keessan jarri sun maal akka gorsu barbaadarree? Jeneraalonni Minilikisuduu jiraatanii jeneraalonni Minilikisuduu jiraatanii har'aa gadhiifamaniiran deemaa lolaa jedhamaniiran jiran ammoo isaan hin jiran akkasiin namni waa'ee sammataa keessa baasu guuteera lafarra isaanumatu nu lolaa jiru. Karaan itti zim jennuun hin jiru. Walaakin waan isin abasharu ilmaan Oromoodhaa wanni ani isin gammachiisu dhumaatiin keenya har'aa gatii hedduu argataa jira. Gatii hedduu argataa jira. Qabsoon Oromoodhaa babal'ateera. Akka gizee seenu kutama tokkoo fi lama keessa dhaabuu miti maqaa. Warra bara meeqan lola irra ibidda qabsiifteetti ijoolleen bahaa ijoolleen jaarraa abbaa gadaa. Dhageeffadhaa bakkatti isaan biratti wanni guutuun ammuma tahaa beektu jarri oowwoodhasi. Waan isaan dalagaa jiran waan isaan jidduu kana dalagaa jiran waan akkana jedhamee naasaafne mootummaan dhoksee dadhabe. Isiniif galee lola dhugaadhaa ammaan tana lolaa jira abaawoon. Humna dhugaa mootummaa Itoophiyaadhaa gituun. Mootummaan Itoophiyaa itti jatee dhoksaa jira hamma danda'e ministiriin dheengadda bahe waan abaawoo kan dubbanne jedhee TV fi yuutuubaroota gilliitillee dhorkaa jira waan abaawoo kan dubbanne. Ganduma tokko qabatanii beeku kan jenne ganaa dhoksaadhaan lollee gadhiisisiifna bakka qabanne. Gaafa bakka isaan qabatanii ran gadhiisisiifnee hukka gadhiisan hin jenne. Idaa qabatanii turanii akkan jedhamneef. Kana kan goonu immoo warra isaan deeggaru hamilee cabsuu fi akkana jedhee mootummaan dhoksaadhaan TV isaatitti erge. Cubbuun inni balleesse garuu mistirii jedhamee TV isaatitti erguudha. TV'n isaat maal akka ta'e duma beeku. Jarri qilleensarra oolche mistirii. Warra addunyaa kanarra jiru hundumaan akkan dubbanne akka mootummaa Itoophiyaatti himna jedhanii qilleensarra nu oolchan. Siniif galee? Nu faayidaan jedhanii namoota akka taa'ee danda'a akka eenyu hangaasaa mataan hanga usan warra akkasii fuudhanii of jala gashanii mootummaa godhan. Dhoksanii qabatu dadhaban isaan as isaan gahee himan waan jiru. Kana baa'ootis baruu himuu oolan. Jeneraalota hammanaa nurraa fixanii makanaayizii hammanaa fixanii gilaashiinii jedhanii gaafii himan dhufa ammas. Akkanumaan tola namatti hin kennamne zooniin hammamaa toluma akkanumatti haa qabaddaa jedhamee hin kennamne. Akkatti qabatame jira. Har'aa yuuntiin dhukkee irraa kaasaa jiran kan walloo kee jirtu kan kilaashiin loltu sunu har'a wanni isaan godhuu danda'an hedduudha. Siniif galee bakka jirtu buksi diinni ajajisaa bakkuma tokkoo fi gaafa isaan kana cabsuu hangana ergu kaan cabsuu hangana erga. Yoo jilbiiffatte warra jilbiiffate irraa heeti. Yeroo duraas jilbiiffachiisan achiin booda walirra sibitan achiin booda nu waliin tahuu malee kan biraa maqaa dha'uun dhorkaasiin jedhu harka kennite anee beeta amaaraa jetta sani achi. Siniif galee abadan kanaaf hin eeyyamina. Abadan kanaaf eeyyamuun hin jiru. Wallaahi zim jettanii mana ciiftanillee sin dhiisaan jiran. Namni takkasi dhiisaan jiru. Kan jaalateefis kan jibbeefis. Haqiiqaan jiru kana har'aaf imamiin mana gubuun fakkeenyaaf maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Dhiira kan argatan qabanii miidhaa guuraniiranii kaan rashananiiranii kaan bosona barbaaddatu. Maaliif akka gandi sun baqatu, gandi sun akka onu, akka barbadaa'u, ummanni kun akka cabu, akka gadi jedhu yookiin akkuma aanaa sanittu akkuma dawwee harawaa sanittu uummataa gadi akka tahan barbaadameeti isaan kanatti irra nu loleessa jedhu. Warra biraatiin ammoo isin waliin jirtanii abshiraa jedhanii hanga dandahan
lola tana mootummaa fi ummata jedduu gochuurraa ummataaf ummata gochuu yaalaa jiran. Kun immoo waan mijjatu miti waan ta'ullee danda'u miti. Hunduu ni beeka. Bitamtuu fi maltii kaleessa maqaatti godhanii hee jedhaniintu hee jechuu jira malee namuu galee raafamu. Warra har'a manarraa gubdee abbaarraa rashansiifte ilmaan isaaniitti achiin dawwee kan jiran ni beektaati. Ilmaan isaaniitti harxummaa kan jiran ni beektaati. Warra har'a afarii walii taatee isa walii galtee ilmaan baatee ajjeefte boota abbaarraa ajjeefte ilmaan isaanii borokka abbaan nu ajjeesse abalufaa akka jedhan akkuma yeroo dargii san abalu daanyaa ture bara abalufaa tumuu ture jedhamee dhaloota qubeetu kun gowwaa warra duriiti miti. Abadan namni sidhiisu hin jiru. Bakka jiraattu ni barbaaddatta. Warri biraa garuu fakkeessuurraa saaxiluutti sheenaa gara saaxiluutti waan hedduun dalagamaa jira. Qawwee qabatanii shanee lolla jedhaa deemaatuma warri waan godhamaa jiru saaxiluu jiran hedduu jira. Sodaasaniitti intarneetii fi waan adda addaa nagaa hambanuu kan didan. Itti fufa abadan. Kan jaalateefis kan jibbeefis aduun Oromiyaadhaa aduun ilmaan Oromoodhaa numa baati. Maalifiini waan argaa jirrutu jira waan hedduu bareeda. Karaa hedduu mootummaan cufee raawwadhe kalas. Lola Tom and Jerry agartanii raawwadhe jedhee yeroo inni harka akkana godhatu. Kaanuma dhuftee karaa biraatiin waan biraa dalagti. Dubbiin akkuma sanii fixadhe kaan hidhaa guure kaan shanee jedhee ashabbaarii jedheeni ashabbaarii jedhamu jechuun doolaa Itoophiyaa miliyoona 100 qabu kanaan halas si raawwate. Siif galee warri biraa qeerroo ashabbaarii jedheen qeerroo maal jettanii shanee ka jedhamu jira isa kana ashabbaarii jennee qeerroo masan hunda hidhaatti guurree kaan fennaa jedheeti Abiyyi Ahmad asiin bahe. Wanni sun toleera. Tole. Diinni diinummaa isaa biyya kee qat jedhee yeroo taa'e atis diinummaa isaa beektee lafa kaatee falmatta. Har'a alhamdulillah hunduu qawwee harkaan qabatee bitateera kutaa hunda keessattuu. Keessuma keessaa ilmaan bahaa ilmaan Harargee hedduun boonsitan. Yeroo gabaabaa keessatti eenyummaa keessanitti agarsiiftan. Itti fufa. Waan hedduutu dalagamuuf deema. Lakkaa'adhu laandi kureezarii guyyaan tokko sirraa fuudhame har'a. Viidiyoo asiin gaditti gadhiise kana. Lakkaawwadhu guyyaa tokko kun. Carraaqii guyyaan tokkooti kun. Guyyaan lamaa guyyaa sadiitti fufa. Lafa to'annaa kan keetii irratti yoo ta'e fudhuu deemisi tajaajila. Lafa to'annaa jalaa kan riphee lolaan bakka takka dhaqee gubee yoo ta'e ibiddatti qabii biraa deema. Egaa qabattee deemuu waan dandeenyeef borutti si lolu miliyoona meeqa saksaarsan. Walaakin bakki akkasii sun natti fakkaatu. Jaalattus jibbitus bosona ta'a malee laandi kureezarii ammasii akka wanti rakkabameen akka dishkaan irratti rakkabameen. Birqii dishkaan Odokshane mortarina dishkaan si tokko salaayyeenam kilaash nama tireessisuu footoo sinnassaa injii warri jechaa turtan. Dhaqii lakkaadhu gatii dishkaati moolaandi kureezarii san turre baay'ata. Deem lakkaawwadhu amma. Dishkaan ofuu dugduma isaarratti booji'ame. Abbaan dishkaa qabus laandi kureezarii irraa utaaleetuma dishkaa dhiisee baqate. Inni baqadhu jedhe achumatti gaangalate. Hangana jechuun sabni tokko yoo walii gale saba miliyoona hanganaatu na duuka jira jechuu beeke miizaana Oromoodha akkasitti malee. Oromomti eenyummaa isaa Itoophiyaa keessatti afaan nagahaatiin kadhatuudhaan karabaatti asitti hidhatee wambariirra taa'ee har'a afaan kiyyaanii dubbadha gaanni jedhe paarlaamaan hunditti kolfuudhaan abazaniin kabajamu. Kanaan iduu kabajamee hedduutu kabajamee ture. Eenyuum galaanaa eenyufaa Maraaraa Guddinaafaa eenyufaatu kabachiisa ture. Abadan Oromoon kan kabajamu akkaataa har'aa itti kabachiisuu kee kanaan. Dogongororra jirte warri biraa Oromoo kabachiifte jettanii kaata. Sahih warri dandeettii siyaasaa qabdan. Warri political saayinsii barattan. Yeroo isaan injifannoo tokko uuman injifannoo sanitti abbaa ta'uu akka danda'an politikaadhaan nuu dalaguun ni jaalanna. Gurguddoon abbootiin keenya warri Oromoodhaaf umrii isaanii guutuu hidhaatti ilmaan takkaa lamaa kan takka lama dhashee hidhaatti tortoraa jiru ummata isaatiif garuu kan keebbootaan achuma. Boru hidhaa baatanii waan Oromoon akka Oromootti bu'aa buufate irratti abbaatti ta'uudhaaf akka danda'u politikaadhaan dalaguun waan barbaachisaadha. Rabbi hidhaa isinii haa gadhiisu. Walaakin abadan Oromoon ni kabajama jettanii
hanga paarlaamaa irratti afaan Oromoo dubbateef afaan Amaaraa dabseef itti kolfamutti hamma madaa Oromoo himateef akkana jedhamee laallamutti Oromoon hin kabajamu abadan. Gaafi kabajamtu gaafa osomaa warri biraa boo'uu buquurra jettee buquurra janaazaa shii gommaa makiinaa jala ciciibsitee kalaalee jiksee akka jedhee jaalaksiidha. Kan isaa ta'ee kan warra qabamee ta'ee hin beeku akkas jedhee barbaada namtichi. Yeroo mataa akkallee akkanaaf akkana millatu. Aboo bar makiinaa Oromaatti qawweedhaan dirqitti fudhattee maali? Ofirratti eegi yookiin dhufu mala. Dhuftus kanaa ol dhufti. Isa jedhu santu natti dhagahame aggaan namticha shaasarra taa'ee jawwaala guddaa gurraacha wayiidha. Yeroo tokkollee akkasii fi akkasin jedhu viidiyoo biraa jira dheeraa telegiraam irra jira asii fiduu hin danda'amu. Kan halaalarraa sawwarame guddaan mul'atu yookiin ono jedha tokko. Siif galee sabni gaafa walii galee akkasi. Lola jechuun akkasi. Warri Tigraay meeshaa isaanii Kooriyaa kaabaarraa fudhanne kanneen gadda akkasitti lola akkasii lola. Hunda isaa mootummaa kanarraa hiikkata. Mootummaa kanarraa uummanni keenya nu duuba jira jedhanii amananiiti hiikkatan. Amma immoo Oromoo wal shakkuu bira darbuu qaba. Warri jara keessa deemee akkatti bahu wallaalee achi kee deemee boo'aatii sobaatii utuu jiru har'a dirqitti dhugaa himuu danda'a. Har'a gidditti dhugaa himuu danda'a. Nuhi faayidaadha yoo du'an faayidaa takka irraa hin qabnu yoo jiraatanii bitamanii taa'an faayidaa takka irraa hin qabnu fuula duraafillee bu'aa takka nuun buusu warri akkasii warri akka taayyee warri akka hangaasa bu'aa xiqqoo buusuu danda'an kinoola ajjeefneerraa jedhanii dubbii himuun aadaa isaanii waan ta'eef himuu jalqaban. Kuni dirree siyaasaatti faayidaan inni qabu tokkoffaa addunyaadhaaf akka mootummaan kun mootummaa ajjechaa ta'e lama ummata keenya kaleessa abboota gadaa dabalate shanee ni balaaleffanna nama Oromoo ajjeesu ni balaaleffanna maarroo saba ofii ajjeesu ni balaaleffanna amma balaaleffadhu dhiira taanaan hayya amma balaaleffadhu dhiira taanaan atta yaa sheekhi yaa qeesi yaa abbaa gadaa kaagujii sanfaa hayya amma balaaleffadhu nutu ajjeese sin jedha abbaa gadaa jilbeeffachiifnee 16 bakka tokkotti rashannee sin jedhanii si himan ministeera jedhe kana bakka bu'aa paarlaamaa jedhe hayya amma balaaleffadhu dhugama Oromummaa si dhukkubee yoo kan balaaleffattee turte ta'e siin jedhameeti har'a hirriba rafta deemte baaduu dhugdee akka hirribi sitti baay'atu hin beeka. Faayidaan kanaa Oromoon akka tokko tahuu fi sobni diraamaan sirra dalagamuu jiru mootummaa kenna abbichuu kenna warri jettan akkam akkasinii ta'e ammasinii. Amma akkasinii galuufi. Abbichuun warra gadaadhaa jilbiiffachiisaan rashanaa gara jabeenyummaa namaarraa har'a dalaguu qabaa waliin jedhanii warri zamachaa miniiliik asirratti fi asirratti hidhatanii kaleessa dhaaman dhaamsa santu hojiirra oole. Torbaanuma san keessa kan ajjeefame warri karrayyuudha. Warri bakka biraas akkanumatti ajjeefame. Dhugaa jirtu walitti himna. Abbaan dubbii tana nutti hime nama 39 qabnee maa 16 bicha ajjeeftanii hanga hafe dhiiftanii. Isa jedhu irratti wal lolan. Hundi dhumuu qaba ture jechuudha. Hundi dhumanii shanee ajjeesee dhama cufame dooseen isaa. Dhugaan isaadhaa namni takka baasuu hin danda'u. Rabbii yoo barbaade immoo addunyaa mataan irra baasa. Rabbiin akkamitti baasuu danda'a? Samii bu'aa. Wallaahi inni danda'aadha. Samii bu'ee illee nu himuu numa danda'a. Walaakin isa biratti laaftuu waan taateefu gabaabamatti hangaasaa tultulla kottu dubbadhu. Taayyee ilmaan hin haftu kottu dubbadhu jee. Gadi baatee shiftaatti gadhiiftanii jetti shintu. Inni kaan maal jedha? Beluu ajjeese. Mootummaa ajjeese. Isaafuu nama tokko nama jibbe tokko hamataa jira bara. Mardaasaa ta'e, shimallis ta'e rakkoo itti hin qabne. Nuti garuu abbootii karrayyuu jilbiiffatanii akka ajjeesan kan ajaje sirna Abiyyi Ahmad Beeta Mangistii keessaa bahedha. Kuni gaafii takka hin qabu. Abbaan ajaje san dabarse gara jabeenya amaarummaa har'arraa qabee hojiirra ooluu qaba torbaan jedhame keessatti achii dhufe. Sobni hin jiru. Ergaan kiyya tana fakkaatti. Warri walloo akka beektan kaleessaaf dheengadda manoota tokko tokko hartummaa fursee fi akkasuma kara biraa mana gubaa turan.
har'a dawwee guutumaa guutuutti jechuun ni danda'ama waraanatti bobbaasanii gandoota immoo uranee salaamaa ibiddaan gubaa jiran manni hin offollee jiran kaayyoon isaa torbaan kana mana hanga ta'e gubanii ganda hanga ta'e torbaan dhufu sakaan hangas gubanii namni mana jala taa'u yeroo dhabe akka yaada isaaniitti warri walloodha takkaa manatti amaniin beeku mukni jallinis mana isaati lagninis mana isaati feestaaliin gabayaa bitamee mukarra godhatamus mana isaati lafa saadhaa abaddan hin gadhiisu mucaan bara shanii manatti hafa malee kan jaalateefis kan jibbeefis walaakin waan dalagamuu jiru ammas warri siniin galle akkasinii galu ummata walloorraa oromoo walloo kamiseerraa arihanii midirgeenyi godhanii warra biraatiin bakka buusu itti fufaa jira imameen irra deemee mootummaan Itoophiyaa jedhee baandiraa asirra godhatee asirratti Itoophiyaa armii jedhee mana qotee bulaatti dhaqee ibidda yeroo qabu akka inni wanni barreeffamee fi baandiraa sun akka soba ta'e beeki akka inni yaada biraa qabu beeki kuni dhumate kanuma dubbiin ergaan kiyya kana ummatumatti himuufi deemtee waa gootaa miti warri waa godhu achuma jira hanga danda'e godhaa jira abaddan ummatatti kaasanii akkas godhanii warra nuun jettuun dhaggeeffatin kunniin kan isaaniiti kanuma isaaniiti jalqabuma dura dhaqee jilba dhungadhuu jalakku fi abalufaan kan jalakku fanumaan taanee warra jedhuudha abaddan saniif oromoon numan kabajamu warra san beeku miti jaarraa abbaa gadaa dhaggeeffadhu deemiti jarri uuma akkas jedhutti namanu jarri ati gooftaadha ani gabrakeeti jechuun qopha aman ati gooftaa ati gabrakeeti gaafa jetteen waan barbaade si gaafatuu danda'a hamma intalli bareedduun ta'e gaafa geessi kottu durbummaa irraa fuuneeti abalutti gurgurra hamma jechuu waa'ee yamanitti dalagamaa ture ni beektu gabroonfataa mootummaa ammaan dura hanga akkasii si biraan gahan hanga fardi kee bareedaa fi goote siin hin malu kun fidii hamma siin jedhamuudha lafni kee bakka bareedaa ta'e irraa buqqa'ee deemedde kana siin hin malu jechuudha maallaqa qabdan walitti qabaate kottaa nagabbara hanga jechuudha kana isaan kanatti amanan kanammoo doonee dhabamna malee hin qeeballu jette ijoolleen walloodha ammas oromiyaan hundinis kanumatti jira inni hirribaa ka'e ka'eera warri hirribaa ka'e itti dhiisaa ofuu hirribaa ka'ee dhufa gaafa obboleessa isaadhaa yookiin ilma isaa xiqqaa ajjeesa jala kufuun sin ooshuu walirratti ilaaluun ammoo rakkoo fida ati isaan guma dandeesse sassuuta ibiddi bakka lamaa fi sadii qabate wal oowwisee oowwa jedduu sanitti uumeeti waan jedduu isaa jiru hunda ibidda gurguddaatti uuma yookaan bakka takkaa qophaa ifu tahee yookiin bukka'u tahee bakki biraa cabbii qabaata tahe cabbii santu qabbaneessee ibidda san da'iifa godha ibiddi oromoodhaa bakka hundaa qabatuu qaba jedduutti oowwitee Itoophiyaan ofuuhuu gara inni barbaadetti dabdii akka sibiilaa gara walqixxummaatti dabdii akka sibiila ibidda seenee kuni ergaa kiyya waan danda'u waan hin danda'u hanga lubbuu nin kenna nin dubbadha waan nan dubbadhe yoo si faayida ta'e qabadhu warra rafe yoo ta'e rafi deemi ergaan kiyya kana fakkaata ture injifannoon kan haqaati injifannoon kan dhiiga dhangala'eeti addunyaas akiraas addunyaaf warra hafe ilmaan isaanii akka gidiraa isaanii hin qaqqabneef warra du'ee addunyaa kana gadhiisee deeme shahiidoota ganda ofii irratti nama laafaa ta'u nama du'aan ta'u jedheeti du'e fuula rabbiitti sadarkaa qaba jiraadha har'as borus hin jilbiiffannu hin duuna malee salaamu alaikum